Akkam nagaa jirtu? Nagaa keessanii? Anoo nagaa koo talata rabbii jirtu. Nan beeka waan isin irraa haasaa jirtanis waan ani hin jibbanne, waan ani hin taane, waan ani hin yaadne isin haasaa jirtani. Ummanni immoo na beekaana. Ummata Oromoo isiti ummanni Amaaraa na beekaana. Amala kootis waan na haasawus. Annaman ga'u lafaa ka'ee. Waggaa afuran hojjedhe biyya Dubaay keessatti boo'ee beekutti rakkoon irra ga'ee hin beeku. Galata rabbii. Garuu guyyaa lama keessatti rakkoon irra ga'u kun na dhibee anaayyuu gaafina ta'e. Bilbila maaliif boochii bilbilaa boochii? No bilbila kuma sadis taatu kan naa bite gammeen naa bite bilbila koo. Yoo badees haa badu dabala bitadhaan bilbilaan bitee kan na aarse. Hiriyaan takka simadhee kabajaadhaan hanga siin joordoon keessaa baatee Dubaay seentu osoo hin rafin akkan guyyaa odoon jeen akkanti taa'aa bulee sa'aatii 5 ka'ee namtiitii gaggeessa hojii deemti. Hanga sa'aatii 5 odoon rafin taa'atiifan bule. Na agartanii soba dubbadheesin harka keessan ija keessanii na agartanii viidiyoo hojjedhetan ture halkan keessaa. Akka ilmoo namaatitti dhaqeetan odoo namni takka ana malee hin qabdu fachuu jeetan. Ho'aachaa bulee sagadaa bulee namitti tanto boleettiitii atiruutii dhufa Dubaay Itoophiyaadha meeshaa wayii naaf fidde jeeni gisee dhufu. Kafana feestaalii keessa kaayee makiinaa keessa kaayetan obboleettiitii annaaf fidde jee baadhee gali baran tijiin. Akka isirraan hambifna jeeme gammee gaafadhaa. Feestaalii keessa kafana kan koo kaayetan namitti obboleettiitii annaaf fidde jeeni san baadhee hosseen giseen hosseen. Hisobdinaan jetti jee. Maaliif inni kana godhe? Akka isiin qobaa taatuun barbaadu ani. Iriyaa shamaraa har'a mataa tokko isaanii fi ganni Maariyaanii sun gaafa sana kan airport irraa fuune. Ana tiijii maraatu wata dhaqee airport irraa fuudhee fide. Hamma isiin Dubaay seentu aarsaa meeqan kaffaleef. Namichi kiyyaaf namichi isii har'a mana keessi wal geessaa jiran. Birri namicha kiyyaarraan ergatti ikaama namicha kiyyaa isii bira jira. Sababa ikaamatiif namichi isii joordoon isitu sarratanyaa kiyya fudhate jee wal qabaa jiran. Aarsaa kan hundaa na kaffalchiifte. Na salphiste. Engadda wal gaggeessinee bariisaana dhufannaan jette. Uffata shaanxaa guutuuf shaanxaan uffatan qabu. Ananaan hin jenne uffata si fidee si biran ufa arraa siin baane siin laalanaan jette. Uffatan barbaade wayyotti gammee manatti hin geessuu fi waan isiin barbaadde bitee fi maaf shira xaxxe maaf sobdi. Bireen nyaata naan kenninee bireen algaa naan afnee bireen agabuu na bulchee bireen maanxoo na godhe maalis wal saaxiluu maaliif barbaachise? Maa saaxilti? Har'a biree sani kan paaspoortii fi waan hojjechiisee ikaama gigseef. Agabuun jira, beelan jira, du'ee jira, gaggabee jira. Na bira dhufteen naan jette malee achi teessee bilbilaan naan hin jenneen. Sarratanya meeqa jira? Hoggaa lama kan nyaatiin hojjetu. Guyyaa lama nyaata obsuu keessatti anarras balaa na dhaabdee, ofirras balaa dhaabdee, uummatarras balaa dhaabdee, miidiyaarras balaa dhaabdee. Guyyaa takka obsitee ooluudhaan. Maal gammeedhaan biddeen goggogaa naaf fiduu jettanii fidanii fi ani fiduu fi balaan irraan ga'uu maaliif? Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesiituuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha haramuu viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hangaruma viidiyoo kiyyaatti itti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan gahaadha. Egaa viidiyoo kanarraa namoonni waan baay'ee barachuu danda'u. Akkuma kaasamuuna kana ajandaa guddaa ta'etti waa'een tigistii fi gannee rakkoon jiru akkuma itti fufetti jira. Rakkoon gara tigistiinis gara ganneetiinis baay'ee cimaa kan ta'etu jira. Isaan keessaa rakkoo cimaa akka kiyyatti akka fayyiseetitti jechuudha. Viidiyoo har'a ganama tigistii hojjette irratti tigistii gadi baatee waan baay'eellee hin dubbanne viidiyoolee waaqayyoo kadhachuudhaan boossee gara kadhannaatitti deebiteeti kan boossee gadhiifte malee akaalee kana na godhe jetteeti miti viidiyoo duraa kan hojjette jechuudha. Sababa ishiin viidiyoo san maal taate jedhameeti namoonni miidiyaa irraa kan rakkoo kee dubbadhu maal taate jedhanii xiyyanii harka sirraa guyyaa nagaan hojii ofii hojjechaa oolte galgalarra wantoota akkanaatitu na qunnamee bilbila kiyyatu na jalaa badee jette. Tokkoffaa bilbilli sun kan jalaa badee makiinaa gammee baddaa godhee tananii bilbilli achumarra anis ganniinis bilbila achumarra godhanneeti. Garuu ani bilbila irraaffattee deemuu dandeessi. Irraaffadhee deemee yeroo manatti galu bilbila dhaabnaan gammeetti bilbilli kee makiinaa kee keessaa hin jiru jedhee akkasumas ganni gaafannaan
Ganniinis anuun agarree baqqaayee bu'ee ta'anaan jettee kaaddee dhaqee laalee dhabee sababan ani baheenii baduuf kaatteedhanii rakkootu cimaatu narratti ga'ee hin beektu gaa iyya arabaati sirriidha yoo akkasitti kaatte bilbila harkatti qabatti bilbila akkamitti harkaa akkamitti akkas gootee arabni gaa karaa adda addaatti yaada isa gan tigisti irratti murteessuu hin dandeessanii iyyi arabaa jechuun isaanii tokko tokko yaadan taane keessa nama galcha sirriidha. Achirratti ishee hubachuu qabdanii garuu rakkoon isa qofaa miti jettee ammoo har'a viidiyoo irratti jechuudha. Rakkoon akka har'a tigistiitti rakkichi baay'ee cimaadha. Tokkoffaa Yordaanii gara Dubaayitti yeroo duraa osoo ganniin Yordaan jirtu birrii gara Dubaay irraan ergachaa turte akka tigistii jettutti eenyurraan ergachaa turte namicha tigistii irratti kanaaf yeroo ammaa kana moojitu namichi Yordaan ganniin Dubaay dhufuu ishee baree yoo ta'e akka ishiin jettetti namicha tiijiti irratti sarraatanyaati ishiitu gara Dubaay fudhatee jedhee rakkoo namichi kun yoo wal kassasan akka jettutti tiijirraan rakkoo cimaa geessisuu danda'a. Tiijinillee obboleettii tiyya jettee yeroo ishiin dhuftu simannaa obboleettii tiyyatu Dubaay irraa Itoophiyaa irraa dhufa jettee simannaa waan gooteef ammas tiijillee arabni takkittii sobaan namarratti qabame taanaan aallaqaa dhumate nama gadhiisuun hin jiru kana eenyumtuu hin beekna. Tiijiin asiinillee karaa kanaa sobamtuu taati. Namichi tiijitillee sarraatanyoota biyya biraatirra biyya kanatti fiduu qabdee hojii akkanaa hojjechuu eegalte jedhanii meebii tiijii hanga jiruu ishee hojii ishee irratti miidhaa fidu kan geessisu ta'uutu natti fakkaata ana. Egaa jechuudha namichi Ganni jechuudha. Namichi ganni jaalateetii kan kara Itoophiyaa hin barbaadu jedhee odoo ishiin hin beekin tikkeettii muree galchee kanaafuu hin barbaadu jedhee erga inni tikkeettii muree oofee osoo ganniin baddee baatee namicha tigisti kana gaafachuu danda'a ofii isaatii hin barbaadu jedhee jaalatee tikkeettii muree eerpoortiitti darbee biraa deeme ishiin immoo mirga isheetii kara barbaadde deemune dubbichi baay'ee wal xaxaadha. Kana jettanii adda baasuu hin danda'amu. Kanaaf warroonni koomentii jalatti akkasumas liibii banattanii waa ijoollee kanaan lamaanii akkasii ganniin akkasii tigistii adagaa siittaa ajajuu ganni maalii jettan hin jedhina. Hunduu tigistis Oromoodha ganniinis Oromoodha. Tigistii fi ganniin isiniif tokko. Tigistis ija takkaan laaltan ganniis ija takkaan laala. Kanaafuu Waaqayyoon gooftaan nageenya haa buusu. Kadhannaa godhaafidha nageenya isaan jidduutti haa buusu. Namatti tigisti garuu jechuudha baay'ee jaalalli ishiin ganniidhaaf ta'aa turte baay'ee ooverii ture. Namni tokko nama tokko jaalate haaluma jiddu galeessatitti hiriyummaa akkasitti deemuu qaba. Nama tokko yoo jaalattan bakka of eeggannoo gochaa deemuun barbaachisaadha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe asirratti xumura. Viidiyoo biraatii hanga walitti deebinutti nagaan turaadha. Yaada fi qeeqa qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaa jaalallee keenya moo'ee seera keenya afaan keenya hiikanne si qofa kan hin jijjiiramne.